Shama akkam jirtu kaabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya oduu amma Finfinneedha nu dhaqqabe qabna. Poolisiin magaalaa Finfinnee ganama kana sa'aatii 12 walakkaa irratti maatii Jowar Mohammad ukkaamsee fudhatee deemuusaa maddeen qabatamaan Finfinneerraa gabaasan. Poolisiin magaalaa Finfinnee mana jireenya maatii Jowar Mohammad Boolee Bulbulaatti argamu humnaan itti seenuudhaan obbolaasaa Raabiyaa Siraaj Mohammadii fi Mishaa Siraaj Mohammad dabalatee namoota hedduu ukkaamsanii buufata poolisii Bulbulaatti hidhanii jiru. Obbolaa Jowar Mohammad lamaan wajjin Dr. Elilli Jamaal, dargaggoo Habib Abrahaam nama jedhamu shofeera obbo Baqqalaa fi namoota biroo lama humnoota nageenya biltsiginnaatiin ukkaamsafamanii fudhatamuun isaanii beekameeti jira. Humnoonni nageenya biltsiginnaa kan magaalaa Finfinnee yookiin poolisiin magaalaa Finfinnee mana jireenya maatii Jowar Mohammad Boolee Bulbulaatti argamu barii sa'aatii 12 walakkaa irratti humnaan seenuudhaan namoota mana keessa jiran maaliif ukkaamsanii akka fudhatan ammaatti wanti beekame hin jiru. Humnoonni biltsiginnaa kanaan duras mana haadha Jowar Mohammad humnaan cabsanii seenuudhaan mana isaanii sakatta'uun isaanii ni yaadatama. Egaa daawwattoota keenya ammas irra deebinee sinii gabaasuudhaaf oduu amma nu ga'ini. Poolisiin magaalaa Finfinnee ganama sa'aatii 12 walakkaa irratti maatii Jowar Mohammad ukkaamsanii fudhatanii deemuu isaanii maddeen qabatamaan Finfinneerraa nu gabaasanii jiru. Poolisoonni magaalaa Finfinnee mana jireenya maatii Jowar Mohammad Boolee Bulbulaatti argamu humnaan itti seenuudhaan obbolaasaa Raabiyaa Siraaj Mohammadii fi Mishaa Siraaj Mohammad dabalatee namoota hedduu ukkaamsanii buufata poolisii Bulbulaatti hidhaniiti jiru. Obbolaa Jowar Mohammad lamaan wajjiniin Dr. Elilli Jamaal, dargaggoo Habib akkasumas Abrahaam nama jedhamu shofeera obbo Baqqalaa akkasumas namni lama biroo humnoota nageenya biltsiginnaa kan magaalaa Finfinneetiin ukkaamsafanii fudhatamaniiti jiru. Humnoonni nageenya biltsiginnaa yookiin poolisoonni magaalaa Finfinnee mana jireenya maatii Jowar Mohammad Boolee Bulbulaatti argamu barii sa'aatii 12 walakkaa irratti humnaan seenuudhaan namoota mana keessa jiranii maatii isaanii hundumaa qabanii maaliif akka deemanii ammaatti wanti barame hin jiru. Humnoonni biltsiginnaa kanaan duras mana haadha Jowar Mohammadii humnaan cabsanii seenuudhaan manicha sakatta'uun isaanii ni yaadatama. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya haala maatiin Jowar Mohammad irra jiran iddoo isaan itti hidhamanii akkasumas dhimmoota biroo irratti hordofnee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Ammasittuu nagaan nu tura.